Sina gotti namni bakka ani lubbuudhaan jira rakkoon qabu. Ammaan booda isheetti haasa'uus hin barbaadu. Haala qofaa mijeessaa bakka akkanas taa'ellee hojjanne kan ittiin dhufeen. Ishee bira jira? Paaswoordiin kan ishee bira jiru jira? Hin jiru. Ani garuu sunaa kennitti nan kennaaf nas hin gaafan. Maaliif nama asooksiisuun qabu isheerran kanaaf. Paaswoordii kana miti ofii guyyaa nan kennaaf. Haala sanii ture. Hiriyoonni sun lamaan garuu amma asooksiisaan jiru abdeetti. Asooksiisaan jirtu. Gaafan jechuun yaaduma ishee ilaallu mucaan kun eega sooshaal miidiyaa ishee hunda isaa paaswoordii ishee laattee akkasuma immoo qo'ittan yaada tammarii addaatti ishee biras jaalalli hin jira garuu wanti ishee danqee jiru waanuma jiru natti fakkaatan dhiyeenya kana immoo keessattuu gara Duubaay ishee bira akka deemtuuf illee viizaadha kan isheen siqtee jirtu. Gama kanaan waa'ee viizaa sana ilaalchisee ati maal jetta? Dhugaa. An seenan Duubaay miti si oli osoo jiraatte kootu illee nan deema. Situ nan dhufaa ittiin jedheen naan hidhamu sarpiraayizii gooteetti isheen. Lakki jalqaba TikTok irratti waliin falmaa turre isaa booda ati dhuguma na jaalatta innaa eessin jaaladha akkamitti akkas jetta gaafii kana akkamitti naa dhiyeessita bakka isin jedhee dhufuu dandeessaa bakka isin jedhe siyaamitti argamuu dandeessaa dhugumoo na jaalattee as Duubaay miti si oli osoo jiraatte kootu nan dhufaa isaa booda ishiinis Duubaay dhufte nan dhufa waadaa egaa akkas ta'ee akka carraa paaspoortii qaba bakka erga nan dhufettee an waan si gargaaru qabu hundumaa sin gargaara karaa Duubaayitti akka dhuftetti already amma iddoo kanatti kan hubachuu qabdu an Duubaay kan deemuuf hojii miti akkuma beekamu Duubaay kan deemuuf bakka yeroo ishiin bar Duubaay dhuftaa na bira dhufteettu bakka akkuma tolee na jettetti lakkaa. Even inni ija kootiin argeetuma deemuun anaaf gahaadha. Jaalalli gowwaa nama gooti. Gootota hedduus kan harka kennichisti jaalala. Jaalalli immoo hunda caala. Mo'ataadha, injifataadha. Jibba of keessaa qabu, of tuulummaa of keessaa qabu, gad of qabummaa of keessaa qaba. Jaalala jechuun immoo akkam jedhee akkas ibsuun beeku. Ani immoo yeroo kanatti namoonni tokko akkamitti Duubaay deemtaa? Akkamitti dubaraaf deemte? Akkamitti warri jedhan tarii warra jaalatee hin beekne ta'a. Tarii namni jaalatee hin jirre hin jiru sadarkaan isaa olaa darbu malee an Duubaay miti iddoo barbaadde maan jiraanne nan deema. Isaan booda viizaa kana kaffaltii na kaffaluu barbaadde turte. Akka isheen na kaffaltu sin barbaadne. Yoo isheen na kaffaltee maana fudhatte yoo isheen na kaffaltee achi na geessite na bitatte yookaan immoo akkasittis warri jedhan jiru. Bakka waan baasuu qabu kamuu baase kiisii koo harka qullaatti hafee horii koo reettii koo waan qabu gurguradhee waan baasuu qabu hundatti baasee achi dhaquu murteesseera waan ta'eef isaan booda anis murteessee karaa ishee deemuudhaaf baay'ee piroosesii kan eegale ishiidha kan naa xumurte ishiidha maallaqni garuu kan kooti. Waan qabdu gurgurtee deemuudhaaf kan qophoofte. Isaan booda ishee argeetuma yoon achi toleettus lakkittus ijji kootiin achi ga'ee arge amma irratti garuu tolee hin jiru. Dhaquma keeyyummoo? Lakki. Jechuun dhufnee mari'annaa haasofne itti malee ol jaalachuu koo tolee yookaan bakka as jaalladhee akka hiriyaadha bakka kanaan booda hin jedhu. Bakka humna koo ol ta'e maaliin godhu? Jireenya koo dhabaan jira. Namni hunduu magaalaa keessatti yeroo na arginetti kolfaa maqaa isheetiin na waamuu barbaadu. Ani ofii kootii jireenya jeeqamaa keessan jira. So lubbuu ofiitu dhabuu danda'a. Guys, now Sami. Warri itti bilbiltan kun mee dhiisaa? Ani beeku kiyyuu maal lammii kiyyuu maal jedhee akkan isinii ibsu kini now Sami hanga boru guyyaa namni isa argee walitti inni isin aggananyaa jedhu suni online irra galgala viidiyoo si bilbilee footoo siifan erganaan jechaa ture. Gini amammoo deebisee numtuun jala badaaranna. Guys, now Sami dhugaa baay'ee tokko naariyaa numtuu jechuudha abdii guddaatti kenne kadhadheen ture tolenaa jechaa ture.
waada koo eegee buuna faatti maatan ture. Amma immoo waan nagaa yeroo baay'ee nama jibbisiisanna. Anu dasna edeen ture nama 400 qixxeettan dubbachaa ture amma immoo waan nagaa yeroo baay'ee na jibbisiisaara. Dhugaa rabbii hin beeku bu'aanism narraa daawwaqa. Nene xaxaa ውስጥ ነው የገባሁት በገዛኝ Seenaa waa takka qofa si gaafadhu fedhii yoo naa deebisuu qabaatte jechuudha. Walatamadi mana Erga dhufee asiin jalas biroo keessi godhaa qaba. Kiyyuushii amma maaliif boca dhugaanii akka bocuun barbaadu? Uf kammataan waan nagaa kalaas. Ani akka maraadu barbaadanii mana ormaa keessatti. Seenaa atis taragaagee kiyya atis hin boochedhaaf wanti dhufu tokko hin jiru yoo. Amma isaan yoo har'a sin dubbisate yookaan immoo namni suni dhuguma isa bira jira ta'e lakkoofsa daarektii isin naasofne warri isa bira jira sin jedha suni seenaa. Modaan isaatu dheeressan baay'aas TikTok irraan dheeressan bakka inni jiru anatu beeka walissi akkana nyaanaan jedhinaa barreessee lakkoofsa keenyaa argin jenneeni. No lakkoofsa keenyaa argi dheeressan bakka jiru siifan ergannaan tolee dheetuman ergeef kaani. Keet ergiteefi? Kazanii modaan abbaasan yoo irra deebiteen barreessineefi? Daarektiis na didee imodaanis na didee wasaapidaanis na didee. Lakkoofsi inni sii kenne sun Injira yoo nangale galgala waliin isin argisiisa annaa siifan dawwala naan jedhee ture amma gini yaaluuf injiru dhugaanumtu nama dhibbaa. Warri moojini bo'aa ergitani boo'icha nutti hin erginaa. Biyya kootti galuu qofan barbaada. Bakka biyya kootti galuu qofan barbaada. Buleessa asirratti argitan kuni kinoo akkuma ilaaltanii gara biyya kootti galuu barbaada gara biyya kootti galuu barbaada jechaa jira. Kanaafiyyuu rakkina isa mudatee fi haala inni keessa jiru waan numa caalatti kan beeku isa mataa isaadha waan ta'eefiyyuu obboleessa kana biraan sheer godhaatoo biraan naagaa. Sheer godhaatoo biraan naagaa. Gara biyyaatti galuu barbaada waan ta'eefiyyuu akka gara biyyaatti galtuuf haala si mijeessina karaa keessaan dubbisi. Warri tokko immoo koomentii irratti haala inni keessa jiru osoo hin beekin jechoota garaagaraa dubbachuudhaan sagalee abdii kutannaa jecha abdii kutannaa warroonni irratti dubbatan baay'ee nama dabbara baay'ee. Ilmi dhiiraa jaalatee miti kan bo'u ilmi dhiiraa jaalatee miti.